hordoftoonni Dareetuu Marti keessan akkam nagaa keessanii akkuma beekamu har'a yeroo itti DV'n guutamaa jirudha waan ta'eef erga guutamuu jalqabee guyyaa lama tureera. Kanaaf hundumti keessan har'a mana teessanii bilbila keessaniin yookiin immoo kompiitara keessaniin haala salphaa ta'een akkamitti guutuu akka dandeenyu afaan keenya kanaatiin afaan Oromooffaatiin hanga dhuma isaatti tokko hanga dhumaatti isinitti hima waan ta'eef hordofuun gurra keessan ergisuun isiniif haa ta'u jechaadha. Amma kallattii dhumaanuu gara isteeppii keenyaatti haa deemnu. Warreen bilbila qabdan isteeppii kana hordofaa. Jalqaba bukkee kanatti isiniin barreessaa deemtanii jalqaba appilikeeshinii Chrome jettu ishii kana erga cuqaastanii lammaffaa immoo deebitanii eessattuu ishii iddoo kan argitanii kunoo ishii tuqaa sadii qabdu sana hin tuttu. Erga ishee tuttanii desktop site ishii jettu immoo gargadii jirti. Desktop site ishii jettu sana maal gootu ishii cuqaastanii amma kallattii dhumaanuu akkas isin fakkaataa jechaadha. Erga Google ishii jedhu sana dubbistanii ishii jalatti maal jettanii barreessitu akkas jettanii barreessitu DV jettu. DV program jettanii barreessitanii search gootu. DV program jettanii erga search gootanii maal gootu isa jalqaba irratti isinii dhufe yookiin immoo kun iddoo kanatti maal jedha dvprogram.state.gov jedha. Argitanii ishii cuuqa hastuudhaatanii jechaadha. Maaliif inni seeraa isa kana duwwaadha jecha .gov kan jedhu hundumtu seera qabeessa jechaadha. Seerota DV immoo kunnan isinii hojjedheera jira waan ta'eef isa dhattanii dareetuu jala argachuu ni dandeessu jechaadha. Amma kallattii dhumaanuu begin entry isa kana jalqabnaan argitanii ishii magariisa kana ishii cuuqa hastuu jechaadha. Erga ishii cuqaastanii lakkoofsi akkasii isinii dhufa jechaadha. Lakkoofsi akkasii gaafa isinii dhufe isa asirra jiru gootu argitanii isa kana. Isa asirra jiru ishii kana gootu. Yoo isinitti mul'atu ta'e immoo kunoo ishii kana argitanii ishii irra deddeebii kana ishii tuttu. Yoommoo wanticha sagaleedhaan dhaga'uu barbaaddan immoo ishii kana dhaga'uudhaaf ishii kana tuttanii dhageessanii guutuu ni dandeessu jechaadha. Ammaaf garuu hin mul'ata waan ta'eef 5H'dha. Afur qubeessaa qubee'ee qubeeraa qubeeddaa qubee H'dha jechaadha. Yoo sirrii miti ta'e ofiinuu isin deebisa rakkoon qabu achiin ishii sammii jettu kana tuttu. Achiin gara biraatti nu deebisa jechaadha. Asidhaa ijoon asitti kun part 1dha jechaadha. Kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa tokkoffaa jalatti wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef isa kana sirriitti hordofuudhaan guca kana seeraan guutuu jechaadha. Kanaaf itti hafuufnu kutaa tokkoffaa. Tole kutaan tokkoffaa name jedha. Maqaa keessan guutuu jechaadha. Amma asitti jalqaba maqaa keessan asitti walakkaasa kanatti. Gidanii inni kun fakkeenyaaf maqaan kumaa inni Darajjee jedheen guutuu argitanii. Darajjeedha jechaadha. Maqaa abbaa kootii immoo asittan guutaa Bulee jedheen jechaadha. Kunoo naa dhufa jechaadha. Bulee jettanii guutummaa qubee gurguddaadhaan guutaa jechaadha argitanii. Yoo rakkoon uumames asitti irra deebi'ee ilaaluu qabdu jechaadha. Achiin asii immoo maqaa akaakayyuu guutuu jechaadha. Erga guuttanii kutaa tokko fixxanii jechuudha. Achi nooneem ishii jettu maqaa abbaa keessaniin beekta yoo ta'e nooneem jechuu dandeessu. Maqaa keessanis hin beektan yoo ta'e nooneem no first name jechuu dandeessu jechaadha. Gara kutaa lammaffaatti. Kutaan lammaffaa immoo gender. Dhiira yoo taatan kana guuttu, shamarran yoo taate female ishii jettu guuttu jechaadha. Kanaafuu Darajjeen amma kana filatee jechaadha. Gara kutaa sadaffaatti. Kutaan sadaffaa kun birthday jedha. Kun ijoodha. Namni tokko dogoggoruu qabu jechaadha. Kana dogoggorraan namoonni baay'ee waan hin beekuu fi namoota kana dogoggoranii baay'ee qarshii baay'ee baasanii umurii isaanii guddaadhaan kan deeman jiru. Umurii 25 yoo ta'an gara 45 35 kan deeman jiru. Sababni isaa asitti dogoggoranii jechaadha. Kana maal gochuu qabdu? Umurii keessan isa Itoophiyaa yookiin immoo isa amma hin beektu yoo ta'e umuriin keessan barrisaas yeroonsaas jiinisaas waan geeddaramuuf aappii tokko isinitti himaa iddoo kana deemtanii maal gootu search gootu maal jedhama www.meta apps jettu maal gootu search gootu jechaadha.
metaapps.com jettanii maal gootu search gootu yeroo sana aappiin kun isinii dhufa jechaadha. Aappiin kun baay'ee bareeda sa'aatii isaa guyyaa isaa kalendarii leetarii garaagaraa barreessuu hawwii afaaniitis barachuu waan baay'eef isin tajaajila. Isa kanarraa fayyadamuu dandeessu jechaadha. Kun iddoo kana ijoon amma isa kanarratti maal argitu kun fakkeenyaaf Itoophiyaan deetii tu gara Girigooriyaan kalendariitti DV irratti kan barbaachisu Girigooriyaan kalendariin kanaan guutuudha jechaadha. Kanaan hin guutan taanaan isin fayyadu gonkumaa jechaadha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf amma darajeen yoom dhalate jechaadha. Miyaasitti amma maskaram xiqamti hedaara jettee amma gudaatti jirte jechaadha. Amma Paaguma keessa jira waan ta'eef isa kana amma maal gootu amma fakkeenyaaf amma Maggaabit yookiin Bitootessa keessa jechaadha. Fulbaanaan Kolleessaa Daasa Muddisa jennu Bitootessa keessa dhalate haa jennu. Kun amma akka Itoophiyaatti guutuu akka keenyaatti. Kan ammoo guyyaa meeqa dhalate haa jennu guyyaa 8 dhalate haa jennu. Kan ammoo dhugumaa guutuu gaachaa bara 19 jennee isuma dhugumaa sana guutuu bara 1992 haa jennu. Achiin konverti naa jijjiiree gara Girigooriyaan kalendariitti isa kam isa DV irratti guunnu jechaadha. Incuqaasna achiin hin eegna annayoo nu jijjiiree nuu fida jechaadha. Argitanii Friday jimaata Maarchiin immoo ila kubsaan guunna waan ta'eef Maarchii meeqa akka ta'e ila ishuma kan argite Oktoobar ishii jettu sana tuuttan yookiin kan keessan waan biraa ta'uu danda'a. Achi Maarchii meeqa irra jirti sadaffaa irra jirti argitanii. Kanaafuu sadaffaadha jechaadha. Guyyaan immoo 17 bara 2000 jechaadha. Tarii immoo sakkunooshin kun immoo sagaleedhaan dhaga'uu barbaadanii jechaadha. Kanaafuu gara foormii keenyatti hin deebina jechaadha. Kanaafuu manzii meeqa jenneeyyuu duwwaa 3 jenne. Guyyaan immoo meeqa jennee 17 jenne. Egaa inni mul'atu kun waan namoota baay'eedhaaf guutaa jiruu fi 2000 jechaadha argitanii. Kanaafuu kutaa sadaffaa kanaan finne jechaadha. Amma gara kutaa afuraffaatti haa ceenu. Kutaan afuraffaa maal jedhaa? City where you were born. Kun immoo iddootti dhalattanidha. Gabaabumatti jechaadha. Iddoo isin dhalattan guutuu jechaadha. Kan darajee guuteera sitti guuttattu jechaadha. Gara kutaa afuraffaa kanumaan finneera gara kutaa shanaffaatti haa ceenu. Kutaan shanaffaa country where you were born. Kun immoo biyya. Kanaafuu yaa biyyi keenya Itoophiyaadhuma iddoo biraatti dhalattan yoo ta'e iddoo isin dhalattan guutuu jechaadha. Jibuutiitti dhalattan yoo ta'e iddoo garaagaraatti Firaansii yoo barbaadan Giriikii yoo barbaadan Jarmanii Awustiraaliyaa manaan jettee asirra jirtu waan ta'eef isa guutuu dandeessu. Itoophiyaan jedhee jechaadha. Kutaa shanaffaa kan irratti finneeraa jechaadha. Gara kutaa ja'affaatti taasisen. Kutaan ja'affaa immoo gabaabumseen isinitti inni kun Itoophiyaa jirtu yoo ta'e Itoophiyaatti dhalatte yoo ta'e yes jettu. Itoophiyaatti dhalanne iddoo biyya biraati yoo ta'e immoo biyya keessan guutuu yookiin no jechuu amma no jettu jechaadha. Biyya biraadha yoo ta'e no jettu. Kanaafuu yaa Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa galcheeraa jechaadha. Kutaa ja'affaa finneerraa amma kutaa torbaffaatti haa jennu. Kun entrant photographs jedha. Kun kanaafuu inni kun kutaa torbaffaa entrantiin kun maalii fi waa'ee suuraa laalchise. Waa'ee suuraa akkaataa xiqqeessanii yookiin saayizii isaa kan DV yoo barbaadan hojjetamee viidiyoo waan jiruuf isa dhaxxanii ilaaluu ni dandeessu jechaadha. Ammaaf garuu kunoo she choose new photo jettu kilik gootu achiin gara footoo keessanii isin geessaa isa irratti kilik erga gootanii yes jettanii baatu isinii galchaa jechaadha. Kanaaf kutaa torbaffaa waa'ee suuraatti finneerraa jechaadha. Gara kutaa 8ffaatti haa ceenu. Kutaan 8ffaa immoo mailing address fakkeenyaaf yoo isinii dhufe ta'ee kan ittiin isin argatanii jechaadha inni kun. Inni jalqabaa in care of sababa nama biraatiin osoo hin taane kan hin guutaa jiru kana ofuma kootiin guutaa jira waan ta'eef optional jettu badha. Optional jechuun guutuu dhiisuus ni dandeessu homaa dirqamameeti jechaadha. Kanaafuu nan dhiisamaatti godha. Address line jedha. Address line maal guutuu fakkeenyaaf kan ko amma kanaama fakkeenyaaf Amboo jedheen guutaa. Amboo jedhee Sanqallee Duwwaa 4 waan ta'eef jedheen guuta. Inni lammaffaa Amboo jettanii kana sirriitti ilaaltanii guutaa jechaadha. Akkasitti ilaalamee guutamuu qabu. Inni lammaffaa optional guutus dhiisuu ni dandeessu. Taawuniin kiyya inni Amboodha jechaadha. Kanaafuu Amboo jettanii yookiin immoo waan isin iddoo jirtan iddoo isin jirtan sana maal gootu taawunii keessan guutte jechaadha.
Amboo jettanii guutuu jechaadha. Kun immoo distriiktii. Distriiktii keessan guutuu jechaadha. Yookiin isteetii keessa yookiin distriiktii yookiin kaawuntirii waan barbaadan guutuu dandeessu jechaadha. Ambuman jedhee guutaa. Poostaal koodii F irratti godhatanii poostaal koodiidha. Fakkeenyaaf amma nu bira hin jiru. Kanaafuu no poostaal koodiidha hin guuta. Garuu kan keessan fakkeenyaaf Addis Ababaa jiraatu yoo ta'e akkamitti guutuu dandeessu? Dhuftanii maal gootu? Sarchi gootu. Sarchi gootanii iddoo sarchi baarirra Addis Ababaa poostaal koodii sarchi gaafa gootani yookiin biyya keessan maqaa isaa dhuftanii poostaal koodii jettanii barreessitan asitti maal jedha? 1,000 jettee argitanii ishii kana. 1,000 isin jedha. Kanaafuu Addis Ababaa yoo ta'an poostaal koodii keessa meeqa jechaadha? 1,000 guutuu qabdu jechaadha. Kanaafuu ani poostaal koodii waan hin jirreef no poostaal koodii yoo hin qabdan ta'e immoo hin qabuudha bakka. Asitti immoo inni gaan kun immoo maal jedha? Kutaa 8ffaa keessa gaan immoo kaawuntirii biyya isaa jechaadha. Kanaafuu Itoophiyaadha jechaadha. Kanaaf biyya keessan hin guutuu jechaadha. Itoophiyaa jedhee hin guutaa. Naa dhufeera kunoo. Kutaa 8ffaa kanuma irratti finneerra jechaadha. Amma gara kutaa 9ffaatti haa jennu. Kutaan 9ffaa kaawuntirii where you live today. Amma eessa jiraachaa jirta? Amma jechaadha yeroo kana guutu kana. Eessa jiraree? Kaawuntiriin Itoophiyaadha. Itoophiyaa jettee guutaa jechaadha. Na bira darbitaa jechaadha. Kutaa 9ffaa waa'ee maaliitii jedheera? Amma yeroo ammatti jirtu jechaadha. Gara kutaa 10ffaatti haa jennu. Kutaan 10ffaa it is optional. Kana jechuun guutuu dhiisuus ni dandeessa jechaadha. Bilbila kee jechaadha. Kutaan 10ffaa bilbila keetii yoo barbaadde pilaas jettee 2 5 1 jettee jechaadha. Kun koomaniidha jechaadha akka Itoophiyaatti. Kanaafuu Safaariikoom yoo ta'e Safaariikoomis guuttachuu dandeessu. Kan biraa yoo ta'es asuma irratti maal gochuu dandeessu jechaadha? Guuttachuu ni dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf kan biyya alaa yoo ta'e pilaasii minaan jettanii ganuma biyya alaa guutuu dandeessu jechaadha. Rakkoon qabu. Kutaan 10ffaa waa'ee maaliitii? Waa'ee bilbilaati jechaadha. Amma gara kutaa 11ffaatti. Kutaan 11ffaa immoo yoo isin qaqqabe imeeliidhaan isin haasofsiisuu barbaadu. Maaliif iskaamaroonni baay'ee waan jiraniif imeelii kanaatiin isin haasofsiisuu barbaadu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf hundumti keessan maal gootu? Imeelii keessan guuttachuu qabdu jechaadha. Imeelii kan keessanii jechaadha. Na imeelii kan keessan asitti guuttu jechaadha. Kanaafuu imeelii kan koo asittan guutaa jechaadha. Ammas dabalii guutii naan jedheera waan ta'eef anis ammas asitti kunoo imeelii koo dabalee nan guutaa jechaadha. Kunoo kutaan 11ffaa waa'ee maaliitii? Waa'ee imeeliiti jechaadha. Kutaa 12ffaatti. Otoo gara kutaa 12ffaatti hin seenin dura haga ammaatti ilaaltanii otoo subscribe like goone jirtani sheemiidha. Kanaafuu kutaan 12ffaatti yeroo deebinu kutaan 12ffaan what is the highest level of education you have achieved as of today? Kanaafuu akka today kanatti yookiin hamma sadarkaa kamirra jirta? Primary kun hundumayyuu video of dandeessu yoo jedheera waan ta'eef isa dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Namoota akkamiitii kan kutaa 10 moo yuunivarsiitiidha moo yuunivarsiitii keessa warra barachaa jirtan moo fixxaniitti moo digiriidha moo yookiin immoo maastarsiidha moo yookiin immoo dooktereetiidha waan kan jedhu hundaa hojjetamee jira waan ta'eef isa dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Ammaaf garuu some university course jedhee tan bira darba. Kutaa 12ffaa kanarratti fidneerra amma gara kutaa 13ffaatti. What is your current marital status? Haalli amma gaa'ela irra jirtu akkamidha? Kana xiqqoo ishee isiniin ibsaa. Unmarried hin fuune yookiin hin heerumne jechuu dandeessa. Ishee kana hin fuune yoo ta'e isa kana hin heerumne yoo ta'e ishee kana tuquu dandeessa. Married my spouse is not. Inni kun immoo inni lammaffaa fi sadaffaan kunniin fakkeenyaaf inni jalqabaa abbaan manaan kee Ameerikaa hojjete yoo ta'e yoo achi dhaqee immoo mana hin qabu ta'e yookiin haala jireenya dhaabbataa achitti hin qabu taanaan isa jalqabaa guutaa hin qaba taanaan immoo atas teessaa inni hin qabu achi mana jireenya dhaabbataa hin qaba yoo ta'e immoo asii guuttee jechaadha. Akkasumayyuu kan abbaa manaa fi haadha manaa jechaadha. Divorce jechuun walii hiiktaniitti yoo ta'e amma. Widowed jechuun immoo yookiin abbaa manaa keddoo yookiin haadha manaa keddoo duute yoo ta'e jechaadha. Legally separated jechuun immoo seera qabeessa waraqata seeraa qabdaniitu garuu walii hiiktaniitti yoo ta'e ishee kana guutuu dandeessu jechaadha. Kan kanaa waliin jiru. Kanaafuu ammaaf garuu
namichi kun ammeeriidha waan ta'eef ammeeriidhaan guutaa fi kutaa 13ffaa kan warratti goolamne irraa jechuudha. Like subscribe gochuu hin dagatinaa. Gara kutaa 14ffaatti. Kutaan 14ffaa immoo number of your children. Namichi kun waan qabu. Yoo isin qabdu ta'e 5 yoo qabdu 5, 6 qabdu ta'e 6. Maaliif yaa guutuun waan barbaachisudha. Yeroo jennaan duwwaadha waan ta'eef homaan qabu. Kanaafuu maal jedhee yoo fixaniitu ta'e continuous jettu sana argitanii cuqaastu. Continuous jettu sana erga cuqaastanii maal isinii godhaa gara kana isinii fidaa jechaadha argitanii. Yeroo sana inni gar kana waan isinii fiduuf isin naxxanii asii ol sana ilaaltanii asii gad buuftanii hunda erga ilaaltanii maqaa keessan yookiin immoo dogoggora illee isinitti agarsiisuu ni danda'a jechaadha. Dogoggora hin qabu yoo ta'e dogoggora hin qabu yoo isinitti mul'isa. Ammaaf dogoggora waan hin qabneef hunda yoo seeraan guuttan waan akka diimaa yoo isinii fidaa. Innaa sana iddoo sana irra deebitanii dhaxxanii maal gochuu qabdu? Ilaaluu qabdu jechaadha. Iddoo sana irra deebitanii ilaaltanii guutuu qabdu jechaadha. Wanta gaaffii isinii ta'e immoo komentii barreessaa rakkoon qabu. Telegiraamii keessanii keenya yoo barbaadan immoo daree top kan jedhu telegiraamii keenya sarchi gochuu dandeessu. Achirratti gaaffii barbaadan gaaffichuun wajjin haasa'uu dandeessu. Kottaa nutti dabalamaa misisa keenyatti dabalamaa wajjin haasa'uudha afaanuma keenyaati. Kanaaf shargitanii sammiti jettu sana kilik gootu kanaan caalaa nuu dhaqaa jechaadha. Kanaan caalaa kun akkas nuu jedheera success jedheera congratulation hin jenne malee. Egaa waan hubachuu qabdan iddoo kanatti isa kana yoon fudhattu mee keessa check gochuu dandeessu argitanii iddoo kana mee ishii jettu kana. Caamsaa keessaa waan irra deebitanii ilaallachuudhaaf tokko kan isin dagachuu hin qabne kun isa kan ammatuun isa kana hin qabu yoo ta'e bakka akkasuma badeera jechaadha. Kanaafuu isa kana maal gochuu qabdu ol kaawwachuu qabdu jechaadha hundi keessan. Fakkeenyaaf amma onlaayinii amma guutaa jirtu yoo ta'e piriintarii yoo qabaattan piriintii jettu kana dhaxxanii tuxxanii maal gochuu danda'u piriintii sana filtanii iddoo kana dhaxxanii maal gochuu danda'u baafachuu ni dandeessu piriintii godhachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf ammaaf isinitti agarsiiseera kanadha. Wanta gaaffii isinii ta'e kamiyyuu gaafachuu dandeessu. Subscribe like gochuu hin dagatinaa. DV ammoo seera DV kurnan sana hubachuudhaaf beekuu yoo barbaadan asuma daree YouTube jalatti jira dhaxxanii ilaaluu ni dandeessu. Oolmaa gaarii. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.